Sanii keessa achi hoteela fudhatanii Shaashamanni irratti ana keessaa zarrasanii maqaa masgida kanaa dhayanii akkaawuntii biraa galchanii akkasitti guuran. Injiru qaldi wallaahi hindu amalee ani du'e biyyaa bilisoom. Dhugaatii ammoo namitti isin agartan tafuulli isii fuula qamalee fakkaatu tana tarabbii waa mara isii dhorku. Komadii tana maqaa sheekummaas irraa kaasnee jirra. Namitti isin dhagaa namicha afaan baaldi situ namittiidha malee Sheek Roobeen dhiira. Atii fi tiisisni tokkodha. Bakkuma argitanitti baddanii achi waan tattu mata san. Ana dalga qabina atti qabsaa sheetichi akii ulamaa kenna balleessuu deemaa ragu. Wanni irraa hafe tokko hin jiru, wanni nullee hafneetiin immoo isa geeddaru tokko hin jiru. Namni aalima tuqe tuqame innuyyuu nama sanii keessa achi hoteela fudhatanii Shaashamanni irratti ana keessaa zarrasanii maqaa masgida kanaa dhayanii akkaawuntii biraa galchanii akkasitti guuran. Injiru qaldi wallaahi hindu amalee ani du'e biyyaa bilisoom. Dhugaatii ammoo arga akkasitti isini iyyee ture. Dhugaatii argaa baalee dhagaya. Warra ummata markata kanaa kareefu istiidiyoo kiyya dhufee iyyate. Ru'ee fi dhufanii nama torbaannatti iyyatanii turan. Hin dubbadhu jedhee callise. Isinirrallee liivii ammoo seenee haasaya jedheet eegana majlisaan kadhaamee kennameef kana ka beekamellee kana ramadaana keessa hin qarqaaramtan ka jedhaniin illee kana ummatuma Shaashamannee jiru santu isin qarqaarra jedhanii ummanni isin beeytan namni shanan achi jiru sun kana qarqaarra jedhanii jala deebi'anii san qarqaaran maqaa kana dhaanii irratti maqaa masgida kanaa irra dhaanii jala deebi'anii waan isaan fudhatan hin beeku jiru nuti anna keessan gallu abbo jaalattee jibbite hindu amalee ani hooma takka dhugaa dubbadhee du'e rabbiin haqatiyya baasu dhagayaa kulliin keessa rabbiin haqatiyya baasu Roobeen keessa dhaladhee guddadhe abbo abbaan fedhe ol jedheen halaaluu hin danda'u. Warri magaalaa Roobee ijoolleen magaalaa Roobee qorroof qarree hedduutu jira. Miliyoona jira biyya alaa keessallee ayi keessallee nutu gadi dhaabe nutu obsisiisee gad dhaabe. Wallaahi wabillaahi mataa ol qabadhee amma yoo du'e hoomaa natti hin fakkaatu amma haqa dubbadhee du'a alaan. Kana markazni ammoo tiniin Shee Ismaa'il wala shee Baalee hin beeyta Roobee hin beeyta ati marti hin beeyta maa callifte Baalee Roobee hin beeyta ati marti. Ani akka dhiiraa mataa ol qabadhee du'a abbo wallaahi billaahi dhugaa dubbadhee. Haqa Sheekaa Roobee arga. Ummanni sun ganama istiidiyoon na dhufanii nama torbaan imaama koree masgida kanaati na iyyatan. Birriin achirra galte asirratti haa deebitu nuti kiinnoo nuu dhagaya. Biyyi nu haa dhageettu hin hatamne jedhanii. Dhiisa majlisa dhaqaa jee majlisatti qajeelche. Ana ammoo tiniinginoo as dhufee haqatiyya baasu wayi dhufee dubbadhe. Masginni martuu kiyya ganda keessa dhaladhe. Sigale rabbiin tiyya baase haqatiyya naa birmate. Abbaan fedhe takka dubbatu hin danda'u. Markazni Shee Ismaa'il wala shee kana. Masginni isin guurtaniif Shee Ismaa'il wala shee isiniin jedhanii achi kiinnoo ila iimaan. Bilookii lama walirraa fagaata bilookii lama bicha. Asumatti wal qoodanii achi garagalanii Shaashamannee hoteela fudhatanii bar warri masgida kanaa itti dhaqee warra amma Shaashamannee jiru san itti dhaqee ramadaana keessa isinii goona jedhaniini ay jala deebi'anii ummata sanirraa waan fudhatan hin beeynu. Maqaa masgida kanaati Ismaa'il wala shee jedhanii dhayatanii akkaawuntii saniin guursisan. Yoo qara birrii galchitan tattu mata san. Ana dalga qabina atti qabsaa sheetichi akii ulamaa kenna balleessuu deemaa ragu. wanni irraa hafe tokko hin jiru, wanni nullee hafneetiin immoo isa geeddaru tokko hin jiru. Namni aalima tuqe tuqame innuyyuu nama garteetiin aqli isaa xiqqaatu nama garteetiin nama jalaan hafu wanni jedhaniin sadarkaa itti kennisu hin barbaachisu. Sadarkaa wanni itti kennamu tokko hin jiru. Wanni immoo sheeka ana jalaan hafu seetti kun amma aalima jalaa hin hafaa. Aalima jalaa hin hafaa badiitii yaa balleessaatii jedhe yoo dhufee miidiyaa kanarratti ka ibsatu taate weelkaam irraa deebina walii gallee akka jirruun jechuudha. Ooyifii godhanii fi in arrabsinu jecha amma warra as jalaa meesajjii barreessu mootu komantii hin taane barreessu haa ta'u warra komantii ilaalina warra ol bahee yaada warra ol bahee bichaa fuune waan irra keessa jiru ka keessaa bahu laallee akkasitti keessa hangulaallee gara isaatti achi deebina. Lakki jara kiyyoo anin dogongore dhiifama yoo ka jedhu taate dhufee asirratti dhiifama gaafatu sheekota sanillee dhiifama gaafatu bakka shee Abdul Salaam jirutti deebi'ee dhiifama gaafatu akka gaafa asiin dura shee Maammarraabii fa'aatti dhaqee masjidatti jara dhiifama gaafate santi yoo ammallee gadi bu'ee dhiifama gaafatiin bakkuma san jira jechuun inni kalee fi har'allee. Homaa wanni isarraa deebinu tokko hin jiru. Ariyaanni kiyya kanuma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalaam galatoomii.
Firoomsa amma taraan keeti dubbadhu achirraan Jamaal itti hafu galatoomi ani dheengadda yoo isheetichi kun na dhukkuba makiinaa kontiraata qaba dhedhee asnii jala galee achi Mubaarak Musammaa jala galee dhufe argaa ture kadhaadhaaf dhufe ani yeroo san isa jala deemee barreessee jalaan jalqaba irratti mucattii maqaa balleessan dhiifama gaafadhu dubartii amaanaa rabbiit kedhillee isin amma as deebi'a daa'ii kamtu sheeka kamtu ulamaa kamtu maqaa dubartii balleessee beekamtii argate mee fidaa isin iyyuu takka isheetichi likkeen jiru jalqaba irratti isiisan bichaa doon taane dubartiitiin hawwata kenna dhiifama gaafate lammaffaa gara ulamaa as deebi'ee ulamaa kenna hin kufee hin cabedhee dhiifama gaafate gara siin deemuu qabadha galatooma xiqqoo biizii waan ta'e malee waan isaa sa'aatii lama du'aa seenan narraan dhumu dhugaa siin jedha Ahmad galatooma. Galatoomi obboleessa fayyaa ta'e. Eeshi taraan amma Jamaal keeti itti fufi. Assalamu alaikum warra deebi'eetiin akkam jirtan hundumti keessaniyyuu. Ahmad maayii seetu sini deebi'a maayii galchin. Maayii? Yaa. Itti deem Jamaal. Ahmad dullee waan kana kaleessallee wajji haasoynee ture. Akka ilma biyyaa tokkotti waan kana jalaa hafi wanni kun waan hin barbaachisnee siin jedhee ture. Laal tokko yoo dogongoree duukaa dogongoruun barbaachisaa miti namni walirra jiraachuu qaba. Namni tokko yoo dogongoree yeroo wayyaa gaarii uffatanii rabbii nama sattaruu Namitti isin agartan tafuulli isii fuula qamalee fakkaatu tana tarabbii waa mara isii dhoorte. Komadii tana maqaa sheekummaas irraa kaasnee jirra. Namitti isin Dhagaa namicha afaan baaldii situ namittiidha malee Sheek Roobeen dhiira. Atii fi teessisni tokkodha. Bakkuma argitanitti baddanii achi waa bukeessitan. Dhagaa namicha xiqqita. Tokkoffaa Sheek Roobeen dhiiraa waadaa seene hunda wadheera. Waadaa gaafa Aashittii fi Hamzaan ol fuute ani dhiiraa miti dhalaadha. Surree mataan baafadhee qamisii miilaan kaadhaa jettee waadaa nu seente. Yoon goote waadaa san hin guunne tokkoffaa namitti ta'uu kee achirratti beek namitti namaan hin jedhin. Okay, Sheek Roobeen jaalattus jibbitus jiraa isaa miti du'aa isaatu si tara. Lafti Ramadaana akkatti waa dubbannus akkatti cal'ifnus nu dhibee cal'isu jirra. Kanaaf silaa Ramadaana ta'e malee waa hedduus hin jechuu danda'a. Namni keenya waa lamaan si madaala. Tokkoffaa yoo qaama furdat qaamaan si madaala. Lammaffaa yoo fuula bareed fuulaan si madaala malee ati beekaa taatee wallaalaa taatee irraan beeku. Ati warra san keessaa warra fuula bareedee sammuun duwwaa sani. Sheek Roobeen warra fuulaa fi qaamaan qallatee sammuun furdate. Siigalee garaagarummaan keessan kana namni beekumsa malee beekamtii argate yeroo kamuu nama beekaa xiqqeessuuf deema yeroo kamuu laalamee miidiyaa kanarratti. Warra san keessaa ati warra beekumsa malee beekamtii argate. Siigalee waa'ee sheekaa beeka. Waa'ee dhibee doktora beeka. Waan dalagaa hoolaa nama hoolaa eeguu beeka. Shayinuu gadi ba'ee irraan dubbanne maa albaataa. Sheek Roobee dhamaa akka keetiiti miti aalima hundaa beeka. Nama biyya keessa taa'ee uf ta'ee jiraatu. Sheek Roobee bara xiqqaatullee nama seenaa hojjete. Ati biyya faranjii biyya guddatte keessa teettee homa argite keessa seentee laaqaa waltaa bara. Deemi akkuma duraa homa argite laaqi malee sheekolee ustaadota irratti afaan hin baniin. Okay? Ati tokkoffaa kijibarraa nama akka gingilchaatitti waa gadi naqu akka waa hedduun dubbanne Ramadaan afaanii qabna. Biraan gaa viidiyoo tan. Waa'ee sheekaa sheekni haa dubbatu. Waa'ee dhibee doktorri haa dubbatu. Waa'ee barsiisaa barataan haa dubbatu. Waa'ee hoolaan haa dubbatu. Siin baan. Mee waan inni dubbate sheekni hin dubbanne haga midhaqxee waa meeqa laayita lixxi boko hoolaa. Abdii miira keessaa bahee lafti Ramadaana malee arraba hedduu baradheera. Siigalee irraa bu'i ati dhaabuu tokko hin qabdu yeroo tokko kana fakkaatu yeroo tokko kana faarsa. Waa'ee dhalaasitu haasaa, waa'ee sheekaasitu haasaa, waa'ee doktoraasitu haasaa, waa'ee hayyuusitu haasaa, waa'ee biyyaasitu haasaa, waa'ee sabbarzeenaasitu haasaa. Laaqama sheer godhaa viidiyoo tana biraan ga'a.